mootummaa Abiy Ahmed duula inni Tigraahii keessattuu geggeessaa jiru Somaaliilaandiin deeggartee jirti. Oduu jedhee miidiyaan Itoophiyaa qabatee bahee Somaaliilaand dharaa kijibaa jettee jirti. Mootummaan Ameerikaa aangawoota mootummaa Eertiraa irratti qoqqobbii dabalataa dabarsee jira. Abiy Ahmed waraanan diinii moo'amee jira jedhee dhaamsa dabarsee warri badii fi qawwee fannifatee nu walolaa jiru ka barbadaawaa jiru ka mo'atamaa jiru harka kennadhaa jechuudhaanii labsee jira. Gara biraatiin ammoo waraanii akkuma cimee itti fuufettu jira. Gara waraana bilisummaa Oromootiin wani dhagamaa jirullee ni jira. Gaazexeessaan biyya Swiidin tokko dhufee hoggana waraana bilisummaa Oromoo kan zoonii kibbaa dubbisee jira. Kanallee simbiraanii gahuu deemna. Amma jechuun gara odeeffannoo kenna ka sa'aatii kana bal'inaan isin biraanii gahuutu dabarra. Mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana kan muddamsuu guddaa keessa seene waraanii bilisummaa Oromoo haleellaa jalqabuu isaatiin walittu qabatee waraana bilisummaa Oromoo ka zoonii kibbaatii fi zoonii dhihaa keessatti yeroo ammaan tana humni isaa cimee waraana kana mo'achuuf jecha haleellaa diroonitii fi xayyaara bakka hedduutu geggeessaa akka jiru dhagahame jira. Haleellaa xayyaaraa geggeessaa jiru kanaan mootummaan Abiy Ahmed ummata nagayaa irratti miidhaa guddoo dhaqqabsaa jira. Godina Wallaggaa Bahaa aanaalee akka Gidda Ayyaana, Gidda Kiiramuutii fi naannoo keessatti mootummaan Abiy Ahmed xayyaaraadhaan diroonidhaan odoo gargar hin dhaabinu kalee irraa kaasee haleellaa geggeessaa jira jedhamee jira. Naannoo kan keessattuu haleellaan kun maaliif ammaan tanatti mootummaan kun godhuu fi barbaachisee ka jedhamu karaan Gojjamii fi Wallagga Bahaatii fi Horroo Guduruu walittuu fiduu karaa suni waraanni bilisummaa Oromoo cufee jira yookaan ammoo qabatee jira. Oduun jettu eegi dhagahamteen dubatti mootummaan Abiy Ahmed karaa suni gadhiisisuuf jecha haleellaa dhaqqabsee jedhama. Haleellaan kunina ummata nagaa irratti ammoo miidhaa guddoo dhaqqabsee jedhama. Haleellaan mootummaan Abiy Ahmed dhaqqabsee jedhamu kunini ummata nagaa irratti miidhaa hamaa geessisaa jira. Bulchitoonni aanaleetii fi gandootaa kunilleen haleellaa mootummaan Abiy Ahmed Wallagga Bahaa keessattuu ganda Eebantu jedhamuu fi magaalaa Qeelloo irratti geggeessan kana beekamtii isaanii takka malee akka ta'e dhagahamee jira. Magaalaa keessatti warri argamu ummatii nagaya dabballoota ummatii hundinuu jechuun miidhaa kanaaf saaxilamee jira. Miidhaan dhaqqabe kun akka malee hamaa jedhamee dubbatamee jira. Mootummaan naannoo kanatti humnoota naannoo Amaaraa kanaan dura bobbaasee ture. Humnoonni naannoo Amaaraa ka Gojjamii dhihaa irra duulanii gara Burreetinii ana Gidda Ayyaana akka seenanii gabaafamaa ture. Keessattuu bakkee ammaan tana haleellaan itti godhame kunin bakka naannoon Amaaraa keessa socho'uun beekamtu humni warra lafa irrattu jechuun weerara geggeessaa jiru. Ka ammaan tana garuu ummati ofirra dhiibaa baasaa jiru. Humni kanaaf deeggarsa xayyaaraa kennuu fi Abiy Ahmed haleellaa kana godhee jedhamee dubbatamee jira. Haleellaan kunini bakki inni akka malee irratti dhaqqabee jedhamu ganda baadiyyaa Eebantuu jedhama. Ganda baadiyyaatii fi ana Lalisaa keessattuu argama. Magaalaa Qeelloo magaalaa jedhamtullee irrattu miidhaan guddaan dhaqqabee jira. Jeetii xayyaaraatii fi dirooniin haleellaan kun geggeeffamee jedhama. Haga ammaan tana miidhaa guddaa dhaqqabe kana karaa mootummaatiin wanni dubbatamee hin jiru. Miidiyaan biyya tokkolleen hin gabaasne. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo ka idil addunyaa obbo Odaa Tarbii yoo akkame xiqqaate namni 100 fi olii dhumatee jira, ajjeefamee jira. Wanni godhame kunini gocha yakka namooma irrattu raawwatame jechuudhaani obbo Odaa Tarbii haleellaa geggeeffame kana balaaleffatee jira. Yakki gosa kana mootummaan Abiy Ahmed ka godhaa jiru kunini ka hardhaa ka jalqabaati miti jechuudhaani obbo Odaa Tarbii barreessee jira. Yakka ummata nagayaa irratti mootummaan kunini duguuggaa ajjecha gara jabeenya akkasii godhu kan hawaasii addunyaa akka balaaleffachuu qabullee
dhaamicha dabarsee jira. Gara biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmedii naannoo Wallaggaa yookaan ammoo Oromiyaa dhihaa qofaa miti haleella xayyaaraa kan geggeesse har'a oduun dhagaa jirru Maqalee fi Tigraay bakka biraatti bakka lamattuu haleella geggeessee jira. Haleellaan jalqaba magaalaa guddittii Tigraay Maqalee irrattu guyyaa keessa sa'aatii 12 fi daqiiqaa 49 sa'aatii sunittuu geggeeffamee jira. Haleellaan lammaffaan kan dubbi himaan mootummaa naannoo Tigraay obbo Geetachoo Raddaa dubbatee laga Tekkeze irrattu har'a geggeeffame. Lagni Tekkeze kunin laga tokkicha humna elektirikii naannoo Tigraayitii fi maddisiisu mootummaan Abiy Ahmedii gaafa waraanii jalqabu humna ibsa Tekkeze kana barbadeesse ture. Garuu eegii warri Tigraay waraana Abiy Ahmedii achi keessa baasaniin dubattu riqicha laga Tekkeze illee deebisanii ijaaranii ammallee madda elektirikii Tekkeze kanallee deebisanii ijaaranii akka anniisaa yookaan ammoo elektirikii maddisiisuu godhaa turanii ammaan tana sarara kana mootummaan Abiy Ahmedii haleella godheen elektirikiin naannoo Tigraay keessattuu madduu akka madduu hin dandeenye barbadeessee jira, gubee jira. Humni elektirikii ka Tigraay ka Tekkeze kunini har'a xayyaaranii haleelamee jira. Mootummaan Abiy Ahmedii ka du'aa jiru sa'aatii dhidhiitachaa jiruttu humna elektirikii Tekkeze irrattu haleella xayyaaraa geggeessachuudhaani dubbi himaa mootummaa naannoo Tigraay obbo Geetachoo Raddaa balaaleffatee jira. Kunin kanumaan odoo jiru mootummaan Abiy Ahmedii fi mootummaan Abiy Ahmedii fi mootummaa Tigraayitiin jidduutti waraana cimaatu geggeeffamaa jira. Waraan cima kananii walittu qabate mootummaan Abiy Ahmedii tarkaanfii fudhatu keessa tokkini naannoo Tigraay irra tajaajila elektirikii dhaamsu, lammaffaa naannoo Tigraay irra tajaajila ibsaati qofa osoo hin taane telefoonaatii fi intarneetii tajaajila baankiitii fi inshuraansiitii fi akkasumas tajaajila gargaarsa namooma hundaayyuu cufee ture. Naannoon Tigraay elektirikii mataa ofii maddisiisuu jalqabdee turte. Giriidii yookaan sarara elektirikii ka Itoophiyaa irraa ka bahe ka mataa ofii ka Tigraay injiinoota Tigraayitiin suphamee hojii kennuu jalqabanii turanii kalee ka dhageenye naannoo Tigraay keessattuu tajaajila telefoona mataa isaanii Tigraay Telecommunication. Tajaajila telekominikeeshinii kan mataa isaanii kan intarneetii hojii jalqabsiisanii turanii kunin kalee magaalaa Maqalee keessattuu eebbifame. Tajaajilli telefoonii kunin Maqalee qofa odoo hin taane magaalota akka Aksum, magaalota akka Addigraatii fi magaalota gurguddoo Tigraay kan akka Tambaniitii fi magaalota biroo keessatti yeroo ammaan tana sagantaan yaalii yookaan ammoo pilot projectiin isaa hojii irra oolaa jira jedhama. Naannoon Tigraay walumaa galattuu intarneetiinis uf dandeettee Itoophiyaa irraa bilisa bahuu fi intarneetiin alalleetti tajaajila karaa biraa ka gosa elektirikiitii fi bishaanillee kan mataa ofii dhaabachuu deemte. Yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmedii ammoo caasaalee gos kana irrattu xiyyeeffatee miidhaa dhaqqabsaa akka jiru kadhagamaa jiru. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo dhimmi isaanii xiyyeeffannaa guddaa argachuu qaba jechaa dubbachaa jirra. Dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo ka xiyyeeffannoo argachuu qaba ka jennu keessaa dhimma Jawaar Mohammadii qofa osoo hin taane hidhamtoota maqaa ABO'tiin hidhamanii galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaaf aljal jiranii warrilleen xiyyeeffannaa guddaa akka argachuu qabu. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa itti hidhamee ture kan duukam irraa fuudhamee miliqfamee achiin dubattu guyyaa tokkoon dubattu mana hidhaa Meksikootu argamuttu akka mul'ate gabaasne turre. Achittu ammoo mootummaan Abiy Ahmedii himata kanaan dura isa himateen himachuu akka barbaadullee gabaasne turre. Mootummaan kunini ammaan tana himata kijibaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irrattu bane. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kalee mana murtiitu dhiyeesse ture. Bakki inni itti dhiyaate dhaddacha mana murtii waliigala dhaddacha jechuun ejibbaata kaalidatatu argamuttu achittu dhiyeesse himata irrattu bane. Himata ji'a jahaan durattu mani murtii fudhatama dhabsiisee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gad dhiifamu jedhu himatuma gosa suniitini mootummaan Abiy Ahmedii deebisee himate. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa inni hidhamsanii maatii isaa hin beeksifne. Maatittu barbaade argee malee mootummaan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka akkasittuu qabne jirra bakka akkasii jira jedhee maatii isaa hin beeksifne abukaatota isallee hin beeksifne. Kanaafuu dhaddacha kalee
geggeeffame san irrattu maatiin koloneel Gammachuu Ayyaana yookaan ammoo abukaatonni isaa argamuu hin dandeenye. Koloneel Gammachuu Ayyaana kanaan dura yeroo sadii mani murtii bilisa baasee jira yookaan ammoo himata isaa fudhatama dhabsiisee mani murtii akka inni gadhiifamu murteessullee mootummaan Abiy Ahmed gadhiisuu hin barbaanne kunoo waggaa tokkoo fi ji'a handhuba diraamaa dharaa diraamaa kijibaa himachuu fi ammaan tanallee olii gadi fiigaa jira. Mootummaan Ameerikaa warra mootummaa Eertiraa kanaan dura qoqqobbii irratti dabarsee gurguddoo aangaa'ota mootummaa Eertiraa kabasaasatii fi waraanatii fi akkasumas paartii biyya Eertiraa bulchuu qoqqobbii irratti dabarsee dabalataan qoqqobbii haarawaa irratti dabalee jira. Kanaan dura qoqqobbiin dabree ammaan tan ammoo qoqqobbii socho'uutii fi viisatiin alattu qoqqobbiilee haarawaa akka gaarii dhiibba uumuu danda'ani jedhe pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidanii waajjirri isaa dabarsuutu dhagamee jira. Waajjirri Joo Baayidanii waraana Itoophiyaa keessattuu gaggeeffamaa jiruun walitti qabate naannoo Tigraay keessatti gochi yakka gurguddoo ka godhe mootummaa Itoophiyaatiin walqixxe mootummaa Eertiraa ka Isaayyaas Afeworqii jedhee himata. Kanaafuu qoqqobbiin haarawaa kun dabalataan darbee jira. Oduu biraatiin ammoo mootummaan Somaalilaand kan magaalii guddoonis hargeysa ibsa mootummaan Abiy Ahmed baasee dharaa jechuudhaanii ibsa baasee jira. Mootummaan Abiy Ahmed jila tokko gara Somaalilaandittu erge ture. Jila kana ka hoggane pirezidaantii naannoo Somaalee Mustafaa Umar ture. Mustafaa Umar naannoo Somaalii eegii deemeen duubattu televezyiiniin Itoophiyaatii fi miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa Somaalilaand duula Abiy Ahmed geggeessaa jiru kan naannoo Tigraay irratti geggeessaa jiru akka deeggartu duuli kunini duula olaantummaa seeraa kabachiisuu fi barbaachisaa jettee Somaalilaand amantii jedhee ibsa baase miidiyaan Itoophiyaa haa ta'uuti malee ministeerri haajaa alaa Somaalilaand ibsa baasanii dubbii gos kana pirezidaantiin Somaalilaand Muusaa Behii hin dubbanne. Wal waraansa Itoophiyaa keessattuu geggeeffamu wal waraansa obboleeyyan biyya tokko wal waraanaa jirtu kunini uummata Somaaliitii fi Somaalilaandiitii fi mootummaa Somaalilaandii guddoo gaddisiisaa jira. Obboleeyyan tokko wal fixu mootummaan Somaalilaandii gama tokkollee dhaabbatee gama kanattu sirri gama kanattu wallaala yookaan ammoo daba qabaa jedhee hin muru. Kanaafuu ammallee taanaan irra deebine dubbanna mootummaan Somaalilaandii Itoophiyaan waraana ammaan tanitti jirtu karaa mariitiin karaa araaraatiin yoo fixattee gaarii jennee yaanna jechuudhaanii ibsa baasee jira mootummaan Somaalilaand. Dubbiin mootummaan Abiy Ahmed dubbiin mootummaan Abiy Ahmed dubbate sun dharaa kijibaa jettee jirti. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gaayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Mootummaan Abiy Ahmed waraana Tigraay keessattuu geggeessaa jiruuni diinii itti wal lolaa jirru mo'amee jira jedhee dubbatee jira. Mootummaan Abiy Ahmed diinii ittiin wal lolaa jirru kunini mo'amee jira. Kanaafuu harka kennachuu qabaa jechuudhaanii ibsa dabarsee jira. Abiy Ahmed viidiyoo dirree waraana irraa gadhiisanii akka dubbatetti waraana ammaan tana geggeeffamaa jiru diinii ittiin wal lolaa jirru caphee jira. Humni hin qabu nu dura dhaabbachuu hin danda'u diina kana barbadeessine jirra. Dirree waraana bahaa naannoo Affaar jechuudhaanii injifannoo arganne suni dirree waraana lixaa Kagaashana naannoo Amaaraa karaa Gondarii kibbaatini achiin argachuu deemna. Kanaafuu diinii kunini harka kennachuu qabaa. Diinii kunini badii irraa of dandamachuu fi ammaan tana harka kennachuu malee falii biraa hin qabu jechuudhaanii dubbata jira. Diin ammaan tana Itoophiyaa wal lolaa dhufe kan hattuu barbadeessituu diina dubartii gudeedu diina jechuun waan gaarii hin hojjenne. Waan yartuu hojjete maqaa obadee maqaa Itoophiyaa balleessuu barbaade jechuudhaanii Abiy Ahmed akkasittu dhaadachaa oolee namoonni hedduun dubbii Abiy Ahmed dubbate kana waggaa tokkoon har'a waan dubbateen wal fakkeessan jedhanii oduun Reuters waggaan tokkini Noovembarii 22 bara 2020 waggaa tokkoon durattu Abiy Ahmed warra Tigraayitii fi sa'aatii 72 keessattuu harka kennadha jedhee ibsa baasesanii qabachuudhaanii har'a maddeen oduu Rooterfaati. Abiy Ahmed yeroo hagam diina kana harka kennadha jedha. Abiy Ahmed harka kennadha jedhee ture hogganaanii waraana Abiy Ahmed ka walii galaa Biraanuu Jullaa Galalchaatii fi Baacaa Dabaleetii fi warri hedduun yeroo adda addattu harka kennadha jechaa turanii. Harka kennadhaan Abiy Ahmed ka har'aa kunilleen harka kennadha kanaan dura irra addaa miti jechuudhaanii ittiin qoofamaa jira.
Odoo jechaa jirru mootummaan Abiy Ahmedii haga waraanii kun waraana duula deemee jira jedhee jalqabee dhaadateen dubattiin dirree waraana gubbaattuu injifannoonni gurguddaan argateen jiru. Garuu miidiyaadhaanii Abiy Ahmedii dirree waraana duulee jira, namni hunduu wajjin duuluu qaba, Phaaphaasii wajjin duula, qeesii wajjin duula, artistii waliin duula, maalii waliin duula jedhamee dubbiin afarfamaa jira. Kana jechuun afarsuudhaanii uummata hedduu gara dirree waraanatti oofaa jira. Garuu haga waraanii jalqabee magaalota gurguddaa naannoo Shawaa Kaabaa, magaala akka Shawaa Roobitii, magaalota akka jechuun Dasee Kombolchaa, Kawallootii fi Kamisee takkallee mootummaan haga ammaan tana wanni bilisoomsin jiru. Garuu mootummaan Abiy Ahmedii barbaanne jennaan magaalota kan saatota keessatti to'achuu dandeenya jedhee dhaadata. Waraanii deemaa jiru haala gosa kanaatiin gaggeeffamaa jira. Kanaan wal qabatee waraanii haala ammaan tanaatiin eessatti Wallaggaa Bahaa Ganda Eebantuu jedhamuu fi magaalaa Qeelloo irratti mootummaan Abiy Ahmedii kalee fi har'a haleellaa diroonii xayyaaranii gaggeessan yoo akkami xiqqaate namoota 100 oli ijjeessee jira. Mootummaan Abiy Ahmedii haleellaa dirooniitii fi jeettota waraanatiin godina Kamisee Kawalloo keessattuu gaggeessanii yoo akkami xiqqaate namoota 71 ijjeessuun gabaafamee jira. Oolmaya dirree waraanatiin walittuu qabatee Abiy Ahmed dirree waraanaa jira jedhee diraamaan inni fakkeessu diraamaan inni hojjetu itti fufee jira. Abiy Ahmed kanaan dura helikopteriin dirree waraanaa deemee godina Shawaa Bahaa keessa godinuma Oromiyaa keessa akka nama Affarii deemee duulee fakkeessee viidiyoo gadhiisee ture. Viidiyoon sun inni helikopteriin jala iyyaa ture. Ammaan tan ammoo kalee Abiy Ahmed dirree waraanaa deemee jedhee makiinaa oofaa ka deeme garuu yeroo inni dirree waraanaa deeme helikopteriin Abiy Ahmedii keessa bu'ee isuma bira dhaabbatti. Kun inni dirree waraanaa jedhamee helikopteriin argaa jirtanii dirree waraanaa naannoo Affariiti. Naannoon Abiyyiin ture ammoo naannoo Bahar Zaafin guutamte naannoo baddaa ture. Abiyyi diraamaa isaa ka lolaa suni akkasittu fakkeessuu hin dandeenye. Helikopteriin Abiy Ahmedii haala gosa kanaatiin diraamaa isaa irraa balleessite argaa jirtanii. Helikopterii kan keessa bu'ee makiinaa keessa tahee akka dirree waraanaa lolaa jiru yookaan ammoo akka dirree waraanaa deemaa jiru fakkeesse Abiy Ahmedii akkasittuyyuu footoo ka'ee argaa jirtanii helikopterii kana. Abiy Ahmedii waraana jechuun deemaa jiru jedhu kanaanii warra Amaaraatiin wal argee warra wajjin wal haasawaa jira. Naannuma magaalaa Bahar Daarii qarqarumaa san jira. Garuu dirree waraanaa fakkeessuudhaanii gara gaaraatti bahee guyyaa guyyaan footoo kahee achi ergee Abiy Ahmedii duulaa jira. Isin maaliif hin duulle ummatii jechuun duuluu qabaa jedhamee akkasiin ummata ittiin dadammaqsuu fi yookaan ammoo ummata ittiin kakaasuu fi waan akkasii kanaa fi duulii ammaan tana gaggeeffamaa jiru kana duula ammaan tana gaggeeffamaa jiru kana ka jalqaballee irraa kaasee gaggeessaa ture warra naannoo Amaaraati duula kana ka gaggeessaa jiranii ka ammaan tana duula kanallee mataa itti ta'anii sagantaa baasanii fi duula kana duulii kun gaafa jalqabu duula olaantummaa seeraa kabachiisuu achirraa immoo duula Itoophiyaa dandamachuu jedhamee odeeffamaa ture. Nu garuu duulii jalqaballee irra duula ristii Amaaraa deebisuu fi gaggeeffamuu jechaa turre. Ammaan tana duulii ristii Amaaraa deebisuu kunini inumaayyuu maqaa duula Minilikii tahee maqaa Minilikiitu deebi'ee duula Minilikii kanallee warri hogganu warra Amaaraa akka tahee Abiy as keessattu jechuun taatee tokko akka inni tahee argaa jirra. Abiy Ahmedii diraamaa isaa fi barreessanii diraamaa jechuun hojjedhisan jedhanii diraamaa gosa kana bakkaan baasee hojjechuu malee dhugumattu jechuun duula kanarrattu wanni Abiy Ahmedii godhaa jiru guddoo wanni mul'ata hin jiru. Abiy Ahmedii waraana ammaan tana gaggeessaa jiru keessatti akka beektan warra Tigraahii kan fa'aa akka warra lolaa jiru goota of fakkeessuu fi shirrixii warrallee kun pirezidaantii naannoo Tigraahii faati aadaa warra keessatti marxoo yookaan ammoo jechuun shirrixii gosa kana kulumphaa jedhanii akkasittu marxifatanii deemanii Abiy Ahmed illee diraamaa gosuun fakkeessuu fi innillee shirrixii kanallee uffateellee argamee jira. Kun hundinuu jechuun akka pirezidaantii Tigraahii fa'aa yookaan akka warra Tigraahii ka isa leenjisee haahuu yookaan ammoo aabaa caadaa waraanaa barsiisan Abiy Ahmedii akkasii tahuu fi waan tayaa hin jirre hin qabu. Haala gosa kana keessatti Abiy Ahmedii innilleen hoggantoota naannoo Amaaraa wajjin shirrixii godhatee argame. Warri Amaaraa jaanomaa hin godhatin shirrixii godhatee dhanee dubbii guddoo kunin Abiy Ahmediiti.
maaliif jaanoo hin godhatini shirrixi Tigraay nutti godhatte dhuftee jedhanii jiranii inni jechuun jannummallee beekta hiikaa jannummallee gootummallee warra Tigraay hiika guddise san jalattu barate Abiy manjuusi ture ijoollummaan akka warra Tigraay godhachuu barbaada sanii fi kanaan dhufe garuu warri Tigraay akkas godhatuuf aadaa warraati yoo goota Amaaraa tahuu barbaade Abiy Ahmed goota mudhii zinnaaraa tahuu qaba. Abiy Ahmed yoo goota tahuu barbaade akka warra Amaaraa kanatti kalaashii qabachuu qaba. Jaanoo fannifachuu hidhachuu qaba malee haala gos kanaatiin dhufuu hin qabu jechuudhani warri Amaaraa garii uffata Abiy Ahmed kana balaaleffachaa turanii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Abiy Ahmed dirree waraanatu argama lolaa jira ka jedhe viidiyoo kijiba kana dabarsuu itti fufee jira gaafa dhiyoo naannoo Affarii jira jedhe gara Awaashii lafa maasaa qotee bulaa tuulaan midhaanii xaafii fi waan adda adda duuba mul'atu keessattuu ka'ee jira. Kalee ammoo helikopteriin dhufee makiinaa keessattuu akka jechuun nama dirree waraanaa jiru ministeerii qabatee waan adda addaatiin isaa deemu gabaasne turre. Abiy Ahmed warra Tigraay illee karaa uffataatillee akkeessullee itti fufee jira. Diinii mo'amee jira. Diinii mo'amee kun inni harka kennachuu qaba, booji'amuu qaba jechuudhani dhaamsa dabarsee jira. Abiy Ahmed garuu kanaan dura diinii kun inni sa'aatii 72 keessattuu harka kennadhaa jedhee ture. Harki kennadhaan har'aa kun jechuun yeroo Abiy Ahmed hin kennineef akka duraanii sun 7-2-7 jenne mo'atamtanii jirtanii harka kennadhaa akka jedhu makiina Abiy Ahmed achi duuban helikopterii foddaa keessan argaa jirtanii harka kennadhaa akka jedhu jechuun guyyaan Abiy Ahmed akkasittuu laf kaa'ee guyyaa agasii keessattuu harka kennadhaa guyyaa agasii keessattuu yoo harki hin kennanii tarkaanfii akkana fudhannaa hin jedhu garuu diinii mo'atamtanii jirtanii harka kennachuu malee wanni isin baasuu hin jiru jechuudhani haala gos kanatti deema. Yeroo ammaan tana waraana Oromiyaa keessattuu geggeeffamaa jiru. Duula Minilikii kan warri geggeessaa jiru warri gos kanaati. Duulilleen ammaan tana Yemeninik zamacha duula Minilik jedhama. Kaasaayii Camadaafaa yoo isin argitan taate Kaasaayii Camadaa maal jedhisi qawwee tokko tokkoon dhukaasa otomaatikii irra hin keewwatina islaamoo taatanii bismillah jedha kiristaanoo taatanii bas ma'am jedha qawwee keessanii gara agaanintii juntaa kanatti deebisa dhukaasa isan durin dhaabbate jechuudhani lola kana bifa amantii kennuu fi carraaqee ture Kaasaayii Camadaa warri jechuun ammaan tana duula amantii kan ittiin deemaa jiran yookaan geggeessaa jiranii kunoo warra gos kanaafaatidha. Minilik, Kaasaayii Camadaa, Shimallis Abdiisaa, Daani'el Kibret, Abiy Ahmed, Biraanuu Neggaa warri duula kana ittiin geggeessaa jiranii Dammaqa Mokkonin, Isayyaas Afawarqii warra gos kanatti jechuun duula badii ka uummata Oromootii fi sabaa fi sablammii adda addaa Tigraay irratti geggeeffamaa jiru. Duula kana geggeessaa jiranii duula kana ittiin deemaa jiranii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Odeeffannoon keenya isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira magaalota lakkuutii fi qarqara isaa warri jirtan taananii hiriiratu geggeeffamaa jira. Hiriirri kun inni pirezidaantiin Ameerikaa bakka inni dhufuttu hidhamtoota siyaasatii fi uummata Oromoof sagalee ta'uu fi sagalee dhabeeyyiif sagalee ta'uu fi waraana mootummaa Abiy Ahmed balaaleffachuu fi kan geggeeffamu waan ta'eef sa'aatii 10 bakka jechuun Dakota Community Technical College magaalaa jechuun Rosemont Minnesotattu argamu. Achi deemtanii hiriira kan irrattu akka hirmaattan asumaan irra deebi'ee isin yaadachiisa. Odeeffannoon keenya isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Oduun guddoon Oromiyaa irra dhufaa jirtu haleellaa diroonatii fi xayyaara Wallagga keessattuu geggeeffameen mootummaan Abiy Ahmed yoo akkamii xiqqaate uummata nagayaa 100 oli ajjeese jira. Humna anniisaa elektiriikii Tekkezee kan naannoo Tigraay keessattuu argamullee mootummaan Abiy Ahmed